Bankiin Gadaa ayyaana Faasikaa bara 2016 sababeeffachuudhaan magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Qaaqii Qallittiitti namoota harka qalleeyyiitiif deeggarsa taasisee jira. Girmaa Guddisaa dabalataan isinitti hima. Yeroo gabaabaa keessatti hundaa'uun gara hojiitti kan seene Baankiin Gadaa tajaajila faayinaansiin cinaatti tajaajila hawaasummaa kennuun dirqama hawaasummaa isaa bahachaa kan jirudha. Kanaan dura yeroo ayyaanota musliimotaa namoota harka qalleeyyii ta'aniif ayyaana gaddaan osoo hin taane gammachuun dabarsuu qabu jechuun Baankiin Gadaa deeggarsa midhaan nyaataa taasisuun aantummaa isaa agarsiisee jira. Ammas ayyaana Faasikaa sababeeffachuun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti aanaa 7 keessatti namoota harka qalleeyyiif deeggarsa midhaan nyaataa taasisee jira. Baankiin Gadaa baankii uummataa waan ta'eef uummata tajaajilaa jira jechuun hojii gaggeessaan olaanaa Baankii Gadaa obbo Waldee Bultoon himanii jiru. Baankiin Gadaa baankii uummata bal'aadhaan dhaabatedha. Baankii uummata keessaa bahee uummataaf tajaajila kennaa jirudha. Haaluma kanaan ayyaana kana sababa godhachuudhaan namoota harka qalleeyyii ta'aniif akkasuma ayyaana irratti waan itti gargaaramuu danda'an waa xiqqoo qabannee dhiyaanne. Inni kun yeroo jalqabaa miti iddoo adda addaatti haala adda addaatiin tajaajila wal fakkaatu dhiyeessaa turre. Fuuldurattis kun itti fufu ta'a. Bara kana keessatti magaalaa Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraa keessatti deeggarsa hawaasaa harka qalleeyyiif deeggarsa taasisaa jiraachuu fi ayyaana musliimaa irraa kaasee ayyaana Faasikaatti deeggarsa midhaan nyaataa birrii miiliyoona 1 ol kan ta'u taasisnee jira jechuun Daayireektara beeksisaa fi sabquunnamtii Baankii Gadaa kan ta'an obbo Faxxanaa Lamuu dubbatanii jiru. Keessumattuu bara kana keessatti bakka garaagaraatti jechuudha. Gulleellee irratti karaa amantaa warra musliimotaas akkasuma geenyeerra. Adaamaa irratti akkasuma amantaa warra musliimotaa geenyeerra. Ammoo yeroo kana kan kiristaanotaadhaaf du'a ka'iitii kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis akkasuma qixxa kanaanis hirmaachuu waan qabamuufis akkasuma Finfinnee keessatti naannoo Meerii Jooy duukaa ol ta'uudhaan dheengadda waan gooneerra. Har'ammoo naannoo kanatti Aqaaqii bakka amma jiru kanatti jechuudha. Uummatas jiruufis haala kanaan olfaana geessudha akkuma amma argamu kana jechuudha. Daakuu at least kiiloo 10 zayitas leetira 3 nama 100 kan ta'u numti kun qofti jechuudha. Olumatti gara miiliyoona 1 baasuudhaan isa yeroo darbeef sammaa jechuudha kan amantaa islaamotaa fi kan kiristaanota uummata harka qalleeyyii of keessa kan jiru hilaaluu qabna, dura bu'uu qabna. Booda yaaduuf nu malee dura buune argisiisuu qabna. Namni sababa garaagaraatiin baankonni utuu birrii qabanii yookiin qaamonni garaagaraa dagachuu danda'u. Kanaafuu haala maaliitiin hirmaachuu qabna, argisiisuu qabna kan jedhuun waan ta'an jechuudha. Deeggarsa taasifame kanaaf ammoo qaamolee mootummaa fi hawaasni kutaa magaalaa Qaaqii Qaallitti aanaa 7 galateeffatanii jiru. Kuni Gadaa baankiin kun isa majammaraati. Gizee ammaa kan afooshatti dhiyaate gizee xinnoo keessatti banee baankii isaa hojjaan jammares waggaa akkabaabiidha. Waggaa tokko minamina ta'anatti fakkaata. Gizee ammaa kana keessatti kana godhuudhaaf nuti sirriitti isaan galateeffanna. Sirriitti galateeffanna isaan maddiis immoo karaa qabnuun namni keenya miseensa isaanii akka ta'u. Warra amma 16 isiniin jedheera. Afoosha 16 kana dhaabne as keessa gin baay'eedha namni. Afoosha baay'eetu jira. Isaanis gara fuuldura gara keenyatti dhufanii too gara keenyatti dhufanii akka gargaarsa kana wajjiniin goone isaaniinis immoo miseensa isaanii taane aksiyoonii yookiin itaasheerii binnee indagana immoo akkaawuntii akka isaan biraa banannus abdii qabna. Baankiin Gadaa uummata keessaa kan bahe waan ta'eef uummataaf deeggarsa taasisuun filannoo osoo hin taane dirqama jechuun obbo Waldeen himanii jiru. Uummata keessaa dhufne waan ta'eef uummata keenya tajaajiluun filannoo osoo hin ta'in dirqamadha. Haaluma kanaan deemaa jira jechuu barbaadeeni. Haala adda ta'een garuu tajaajila karaa hawaasummaa kan hojii hojjetaa jiru jira. Inni kun keessumaa iddirii hojii wal qabatee hafoosha adda addaa wajjin hojii hojjennudha. Sagantaa irraa kanallee kan qindeessan kallattiidhaan kutaa hojii kana ilaallatu ta'uusaa gamanumaan kaasuun barbaada jechuudha.